ijoollee dubbiin dubbii shugguxxii taate jechuudha. Rabbiyyee haati mana jaalalleen tokko yoo sin jaalladhu sin barbaadu jette shugguxxii jechuudha. Shugguxxiitiin giddii kootu na wajjiniin. Yaa salaam, yaa salaam, yaa salaam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraatanii baga rabbiin sa'a kana sin geessise dhufneerra. Egaa Alaazarii Tinsuu samuunii kana la waaw ajaa'iba kan isaan irra jiran egaa hanuma beektanidha. Tinsuun gadda hiyyoon Alaazariin dhabe jette kororosii dhudde. Isa malee hin barbaadu jette. Haati immoo hin ta'uu du'een argamaa isatti hin heerumtu ani nama jaarsarraa akka baalii keenyatti jaarsi dhufnaan irraa fuudhadhee xaqabbaleen jira wanta ta'eef hin ta'uu argaa masaayyuun fe'uu jette. Tinsuun immoo isa malee du'een argamaa ani isatti malee nama biraa hin barbaadu kan isheen jette jechuudha. Kun dur miti isa gizee keessanii miti. Kun namaaf inni durii tokko miti. Kanaafuu giddeetaatiin kan nama jaallannetti hin heerumuu jette. Amma Alaazaar immoo har'a ishee arguuf deemee jira jechuudha. Bakka Alaazaar jiru in katattala mucaan kuni jechuudha. Eddee Alaazaar bakka inni jiru. Kan inni jiru biyya isaa gadhiisee biyya namaa keessa hin talaaf jedhee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gizeensi tokko Alaazaar kuniyyuu gowwaadha ta'e ani hin beeku wallaahi. Boo'ichallee dhafatu akka dubartii hin boo'a. Waan tokko xiqqoo tokko dafee mamii wallaahi himmaa tokko dafee gadi gadhiisaa jechuudha. Hin boo'a yeroo amma talaa isaa dhaqee barri osoo qosee ol galuu jedhu namichi duubarra fiigee dhufee jechuudha. Barree irratti wal argatan. Tinsuunis gadi baate. Godanyaan Tinsuus gadi baate. Tinsuun Alaazariin ol saabde gara manatti jechuudha. Gara gibbiitti. Godanyaan immoo deemii jette mucaasa kana jechuudha. Du'een argama asumaan jechuudha jedha. Du'een argama. Wanti asiitiin adeemsisu hin jiru. Alaazaar immoo du'een argamaa Tinsuun kan keen taatu. Kun immoo ani surree akka dubartiitti gara mataa koo baafadha. Tinsuun haadha manaa keen taatu. Fokokkirii irra jiru jarri lamaanuu beektanii amma fokokkirii keessa galanii. Wallaahi gizee baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Wanti hundinuu wanti deemaa jiru gizee deessanii akkas ilaaltanii dhugaa uwwii. Amma akkasitti boodarraa Tinsuu fi Alaazaar harka wal qabatanii jiru jechuudha. Alaazaar harka qabatee Tinsuu jira. Gadhiisii hin gadhiisu. Kana booda akka ishee argituyyuu hin barbaadu jedhee mucaanii jechuudha. Alaazaar immoo uleetii miti jaalallis giddiitii miti kanatti fuutu. Kana booda akkati isheen argineeyyuu hin barbaadaa jennaan. Situ dhufe malee ani sirratti dhufnee jedhee jechuudha mucaan Alaazaariitiin. Alaazaar immoo situ narratti dhufe malee ani sirratti dhufnee kan jedhedha. Alaazaar dura qalabatii hidhateera. Qalabatii kana immoo wallolanii jennaan sababa ifaa wajjiniin akka farankii tokko godhanii wallolaan sa'aatii sanatti qalabatii kana baastee aartee Alaazaar nama dubartii gara biraa fireendii ifaa wajjiniin dhufnaan aartee wasana qalabatii kana ofirraa harka irraa baastee isatti darbattee jirti jechuudha. Sababa isaanii qalabii sana deebisadhu jedhee beelloo fidee homa godhee naan hin didde isheen illee jechuudha. Gaafati jaarsa ergattee jaarsummaa gaafati jaarsi dhufee maatiin koo si taqabbalan gaafa sana malee qalabatiin kee wadhu amma jettee diddee durayyuu naan galleettiidha jette isheen illee jechuudha. Diddee deebistee hidhachuu jechuudha. Kanaafuu abbaan duraa Alaazaridha. Garuu immoo inni immoo kan jedhaa jiru mucaan immoo ani nama sinna siraataatiin naa kennamtee jirtudha intalli. Situ dhufe malee ani dhufne wanta ta'eef har'aan qabdee balbala kanas hin gahin Tinsuu biras akka hin geenye jechaa jira.
Alaazaar immoo wanta si gashuu qabu jaalalli ulees miti giddiis miti jaalalli gara lamaan irra jiraachuu qabaadha haninni jedhee jechuudha. Jarri lamaanuu akkasuma irratti wakkadhanii Alaazaar intala harkaan qabeera tinsuu gadhiise harkaan hin qabee irratti biyya shugguxiin amma otoo wayiin akka kanatti iddee taane dha'ee kana dhugaa dubbachuuf wallaahi wayin laphee keessa dhahe wayin immoo kokkeema kana aartuudha intinii kana keessa hodhae bishaan isan qaqqabuu jechuudha. Kun mataan isaa wallaahi nama gizee tokko gizee keessa ilaaltan baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Gadhiisuu irratti shugguxii kiisii keessaa baafatee jechuudha amma namichi kun. Shugguxii kiisii keessaa baafatee akka kanatti gizee inni qabu jedhanii iyyanii tinsuun dhaxxee luka mucaatti kuftee akkuma argitan harka ol qabdee intalli illee goddenyaan illee kadhatti harka gadhiiste tinsuun nafaana ufuu qabdi kan inni jedhee jechuudha. Nama jaalala shugguxiitiin ilmoo nama jaalala malee wayin immoo shugguxiitti baafatee nama rukutanii nama ajjeesanii miti. Ufii wanjalatti galanii nama ajjeesame. Jaalala moo humna moo akkam waansa. Akkuma argitan kana Alaazaar naayee achitti hafee jechuudha. Naayillee tinsuu gadhiisee harka ol qabee wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa kan inni jiru biyya namaa keessa biyya isaarra miti. Biyya irraa baheeti jechi biyya irraa yoo jedhu inni intiniidha. Isheen immoo buttaa jiraadha. Buttaa bijaraa keessa jira jechuudha manni. Maatii isaa biraa miti jechuu kooti. Kanaafuu intalaaf jedheeti biyyan beekni keessa baay'ee tokko ulfaata. Shugguxii kana gizee akkasitti qabu akka argitanii yoo amma fakkeenyaaf xiitiin keessa jiraatte dhugaa dubbachuu fi wallaahi bishaan isan qaqqabu. Wayin adda isaatti kenna wayin kokkeessaa kana keessa galtee xiitiin kun bishaan isa nyaatte alas wanti darbee jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin an akkasiirra nama eegu yoo ta'u ta'e ofirraa deemsisuu malee inni durii akka durii giddiitiin ati haniin barbaadetti heerumni qaataa fi zamana akkamii namni irraanfateeru amma jechuudha. Kanaafuu Alaazaar illee deebibboo biyya namaa keessaa ol deebii gara biyya keetti maal rakkachuudha maal jechuudha maal si rakkisichi keessatti dhugaa rabbi dubbachuun. Yoo amma akkuma qawwee akkuma shugguxiin kun amma afaan kee totoo nam'e wayini kokkee keetti wayini adda kee totoo nam'e bishaan siin qaqqabu. Yoo jiraatte immoo hancarraan kee rabbi sii kaa'ee boruu hin abduu jechuudhaati. Kanaafuu rabbiin kanaan akkasiirree najaasina habaasu akka kanaan intala harka keessa qabatee biraatii fuudhee deemee balbala manaatii jechuudha. Fudhatee deemee dinni geessisuun beekamu. Alaazaar immoo faanarra fiigaa otoo jiru dhiisii jettee goddenyaan deebistee waan godhuyyuu qabu dhiisii jettee egeree boodaa fi amma Alaazaar rukutamiinii fi tinsuun illee mucaasa waan afaana deemtee jechuudha. Deemte harka qabatee fuudhee sokee shugguxii isheettuu alaammachaadha jechuudha. Akkasiin biraatii fuudhee deemeera. Alaazaar boo'icha isaatti ka'eera. Alaazaar yeroo hunda boo'ichumaan beekama. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi jaalalli humnaatii miti. Jaalalli asfararra'aatii miti. Jaalalli gara lamaanitti yoo jiraatte malee. Gara lamaanitti yoo hin jiraanne tinsuun illee har'aaf si wajjin hin jiraatte boorsa biraa deemuu dandeessi. Dhugaa rabbii jaalalli giddiin hin jiru. Namoota baay'eetu dirqamaan han barbaadan irraa horkamanii aniin si barbaade malee kan jedhanii bultii qabatanii meeqa kan jireenya diigee baheeti hillikkiif haqee jechuudha. Nam meeqa wallahi otoo hin jaallatiin sababa maatiitiin deemanii immoo hillikkii sanaaf hanjala ba'an nama baay'eetu jira dhugaa rabbii wallahi. Maatii sodaa fi maatii kabajuuf kan fe'a isaanii malee kan hin barbaannetti kan heerumanii yoo heerumanii kan immoo du'een argama kan jedhanii jireenya isaanii diiganii nama baay'ee jechuudha. Sababa giddii kanaatiin jechuudha. Zabana bara meeqan akkasii hanafe amma eessa jira? Amma eessa jira? Akkasumatti mana geessanii barsiisanii hooma godhaniiti waan namaa kunoo akkuma argaa jirtan kunoo. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata nama gaddisiisallee. Alaazaar nam sana illee miti tinsuun illee naate jettee iyyanii jechuudha. Achumaan illee mucaan illee intala yoo isheen gara isaatti dhuftu isheen
dubbiin hin ba'atiin haxxe daftee jala buutee harka isaa qabattee baanarra kuttee jechuudha. Alaazariin achitti dhiiste hin ulfaata wallaahi waan akkasii. Kanaafuu Alaazar ta'e amma Alaazar biraa deemee isheen illee intalillee tasgabbootee usaanee wassante malee girri kana keessa dubbiitu dhufa. Waan girri kana keessa dhugaa lubbuu namaa mamman qawwee kanatti alaammate kanatti lubbuu namaa bishaan ta'urraa obsanii jarri lamaanuu murtoo isaaniitti otoo deemanii bareedaadha. Amma ho'aa kanatti haati asiitiin haati ani itti isa kenne isa kana malee isa kana miti haatillee akkas jetti. Alaazarillee ishee iseen deemu ani fudhadheen Finfinneetti deemaa jedha. Haati immoo asii ni qinjettu jetti. Otoo kanarra yaa Alaazar nagumaan galte bareedaadha. Rabbiin nagaa si haa gashu obboleessa koo dhugaa rabbi. Nagaa rabbiin si haa deebisu biyya keetti dhugaa.